Akkam jirtu daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu kan isinitti himu ani beekanii takkalaatti jalqaba oduu biyya keessaan eegalla. Corporation manneen federaalaa manneen jireenyaa irratti kiraan dabalamee hin jiru jedhe. Odeeffannoo manneen jireenyaa irratti kiraan dabalameera jechuun marsariitii adda addaatiin tamsa'aa jiru dogoggoraa fi soba ta'uu isaa Corporation manneen federaalaa beeksise. Corporationichi qabiyyee fi manneen magaalaa Finfinnee fi Dirree Dawaatti argaman bulchaa akka jiru ibse. Corporationichi maamiltoota manneen jireenyaa fi daldala 20,000 ta'an akka qabuuf ijaarsa dhaabbilee yeroo dhiyoo taasiseen tajaajila si'ataa fi ammayyaa maamiltootaaf dhiyeessaa akka jiru ibse. Corporationichi waldaalee jiraattotaaf hundeessee fi sirna odeeffannoo diriirsee maamiltoota kireeffattoota waliin dhiyeenyatti hojjechaa akka jiru eere. Haa ta'u malee jidduu kana karaa marsariitii hawaasaa maqaa fi loogoo corporationichaa fayyadamuun corporationichi waan manneen jireenyaa irratti kiraa dabalee fakkeessuun oduun sobaa maxxanfamaa jiraachuu mirkaneessuu isaa corporationichi beeksise. Corporationichi kiraa yoo fooyyessuu barbaade maamiltoota waliin mari'atee wal amantaa irra yommuu ga'amu fooyyessuu akka danda'u osoo beekamuu maqaa fi loogoo corporationicha fayyadamuun odeeffannoo karaa marsariitii hawaasaa ba'ees soba ta'uu isaa fi yeroo ammaa mana jireenyaa irratti kiraa akka hin daballe ibse. Manneen jireenyaa irratti kiraa fooyyessuu yeroo barbaachisetti karaa waldaa jiraattotaa fi akkaataa sirna odeeffannoo diriirfamee maamiltoota kireeffattootaaf akka beeksisu ibse. Maamiltoonni kireeffattootaa odeeffannoo dhugaa yoo barbaadan karaa waajjiraalee damee akka argataniif odeeffannoo sobaa irraa akka of eegan corporationichi hubachiise. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Qajeelchi waliigalaa ittisa yakka poolisii federaalaa raawwii karoora bara 2015 qorachaa jira. Qajeelchi waliigalaa ittisa yakka poolisii federaalaa raawwii karoora waliigalaa bara 2015 magaalaa Bishooftuutti qorachuu eegale. Komishinarri itti aanaa ajajaa qajeelcha waliigalaa ittisa yakka poolisii federaalaa Jeneraal Malaakuu Fantaa uummanni nagaa qabaatee tasgabbiin hojii isaa hojjetee jireenya isaa akka gaggeeffatu carraa uumuuf hojiileen hedduu hojjetamaa turuu eeran. Nageenyaa fi tasgabbii mirkaneessuuf beekumsaa fi humna qofa osoo hin taane hanga aarsaa lubbuu kafalchiisutti hojiileen garaagaraa hojjetamus eeran. Komishinarri itti aanaa Jeneraal Malaakuu Fantaa haalli nageenya biyyattii yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa jiraatus ammas rakkoolee fi qormaatileen bifa isaaniin jiraachuu mul'atan darbuuf waqtii itti tumsa olaanaa taasisaa jirudha jedhan. Qorannoo raawwii hojii waliigalaa kun guyyoota 3 itti aananiif kan itti fufu ta'us eerame. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa magaalaa Gambeellaatti mana barumsaa ifa booruu sadarkaa lammaffaa eebbisiisan. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa magaalaa Gambeellaatti mana barumsaa ifa booruu sadarkaa lammaffaa ijaarame eebbisiisan. Sirna eebba piroojeektichaa irratti pirezidaantii Shimallis Abdiisaa dabalatee itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa, pirezidaantii naannoo Gambeellaa obbo Umooduu Juluu fi qondaaltonni biroon argaman. Manni barnootaa ifa booruu har'a eebbifame kunis deeggarsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin naannichatti kan ijaarame ta'uutu himame. Meeshaaleen kontiraabaandii qarshii miliyoona 272 olitti tilmaamamu to'annoo jala oolu Koomishiniin Gumrukaa beeksise. Koomishiniin Gumrukaa hagayya 12-18 bara 2015tti hordoffii taasiseen meeshaalee kontiraabaandii gara biyyattii seenuuf ture qarshii miliyoona 151.9 fi gara alaatti ba'uuf ture ammoo qarshii miliyoona 120.4 walii galaan meeshaalee kontiraabaandii qarshii miliyoona 272.3 olitti tilmaamamu waajjiraalee damichaa garaagaraatti to'annoo jala ooluu beeksise. Meeshaaleen kontiraabaandii to'annoo jala ooles uffata, boba'aa, loon gaanfaa, elektirooniksii, buna, qoricha, konkolaataa, meeshaalee bareedinaa, meeshaalee waraanaa, caatii, baala sammuu namaa hadoochuu, zayitii nyaataa fi maallaqni biyyoota garaagaraa to'atamus beeksise. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo oduu biyya alaa argannee isinitti himna. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa Awustiraaliyaa keessatti kufuun lubbuu loltoota 3 galaafate. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa loltoota biyyattii 20 fe'attee turte kun naannoo odola Meelviil jedhamu keessatti akka kufetu himame. Ameerikaan loltoota ishee 150 hirmaachuun Awustiraaliyaa, Filiippiinsii fi Indooneeziyaa waliin shaakala waraanaa gaggeessaa jirti. Muummichi ministeeraa Awustiraaliyaa Antoonii Albaaneezii balaa mudate kanaan gadda isaanitti dhaga'ame ibsatan. France 24 akka gabaasetti Ameerikaa fi Awustiraaliyaan dhiibbaa Chaayinaa qolachuuf shaakala waraanaa walitti fufiinsa akka taasisaa jiran hime. Oduu ispoortiitiin ammoo shaampiyoona atileetiksii addunyaatiin Itoophiyaan addunyaa irraa sadarkaa 6ffaa, Afrikaa irraa immoo sadarkaa 2ffaa ba'uun xumurte. Dorgommii shaampiyoona atileetiksii addunyaa 19ffaa guyyoota 9 darbaniif Hangaarii magaalaa Budaapestitti gaggeeffamaa tureen Itoophiyaan addunyaa irraa sadarkaa 6ffaa akka Afrikaatti immoo sadarkaa 2ffaa qabachuun dorgommicha xumurtee jirti. Itoophiyaan dorgommii kanaan meedaaliyaawwan warqee 2, meetii 4 fi naasa 3 walii galaan meedaaliyaawwan 9 argattee jirti. Keeniyaan warqee 3, meetii 3 fi naasa 4 walii galaan meedaaliyaawwan 10 dorgommichaa walitti qabachuun addunyaa irraa sadarkaa 5 Afrikaa irraa immoo sadarkaa 1ffaa qabachuun xumurtee jirti. Ameerikaa, Kaanaadaa, Ispeenii fi Jaamaayikaan gabatee meedaaliyaa addunyaa irratti biyyoota sadarkaa 1ffaa fi 4ffaa qabataniidha.
Premier League England torbee sadaffaa Arsenal fi Crystal Palace morkattoota isaanii waliin wal qixa yoo ba'an Manchester United, Manchester City, Aston Villa fi Liverpool morkattoota isaanii mo'atan. Taphoota Premier League England bara dorgommii 2023 fi 2024 torbee sadaffaa dheengadda gaggeeffamaniin Arsenal fi Fulham galchii goolii 2 fi 2 wal qixa yoo goolaban Arsenaliif Saakaan daqiiqaa 68ffaa irratti Nikitaan immoo daqiiqaa 73ffaa irratti galchii yoo lakkoofsisanii Fulhamiif Pereeraan daqiiqaa 2ffaa irratti Faalinaan immoo daqiiqaa 87 irratti galchii goolii lakkoofsanii fi jiru. Haaluma kanaan taphni dheengaddummaa Crystal Palace fi Brentford taasisaniin galchii 1-1 wal qixaa kan xumurame yoo ta'u Crystal Palace fi Anderson daqiiqaa 87ffaa irratti Brentfordiif immoo Kevin Isgate daqiiqaa 18ffaa irratti galchii lakkoofsee fi jira. Tapha guyyaa kaleessaa sa'aatii 10 irraa eegaluun Manchester City fi Sheffield United taasisanii Manchester Cityf 2-1 Sheffield United kan injifate yoo ta'u Manchester Cityf Haaland daqiiqaa 63ffaa irratti fi Rodriin daqiiqaa 89ffaa irratti galchii yoo galchaniif Sheffield Unitediif immoo Bogleen daqiiqaa 85ffaa irratti galchii galcheefii jira. Taphni Burnley fi Aston Villaan sa'aatii 10 irraa eegalee waliin taasisan Aston Villaan 3-1 Barleen kan injifate yoo ta'u Aston Villaaf Maatii Kaash daqiiqaa 8ffaa fi 20ffaa irratti Muusaa Diyaab immoo daqiiqaa 61ffaa irratti galchii kan lakkoofsaniif yoo ta'u Burnleyf Lewis Foster daqiiqaa 47ffaa irratti galcheefi. Tapha Liverpool fi Newcastle United kaleessa galgala sa'aatii 12 fi daqiiqaa 30 irratti taasisaniin Liverpool 2-1 morkattoota isaa Newcastle Unitediin injifatee jira. Liverpooliif Nunes daqiiqaa 81ffaa irratti daqiiqaa dabalataa daqiiqaa 93ffaa irratti galchii yoo lakkoofsu Newcastle Unitediif immoo Gordon daqiiqaa 25ffaa irratti galchii goolii lakkoofseefii jira. Egaan daawwattoota Qubee TV kan daawwachaa turtan oduu qubeetii oduu kan isinitti mi'anii beekanii taakkalaan ture qophiileen qubee afaan biroon itti fufu isaa waliin turtii gaarii gama kun nagaatti.